Gurbaadan bidolloo urjii lixa biiftuu yaasa sirbaan summii alagaatti biiftuu xiiqoftuu miidhagduu kan keessaaf alaanii guddisaa hacaaluuf kan daadhii galaanii kan sagaleen taankii jechimmoo rokkeetti kan sirbaan bardhiftuu akka gugeef jeetti baricha dukkanaa baricha cillimii baratti eenyummaa balleessan hillimii sagaleef jechakee dhaggeeffannee guyyuu sirba keen qabsootti xiiqin kaane nuyyuu nu keessaa mul'atta iftee akka biiftuu eebbisaa addunyaa urjii lixa biiftuu maqaa kee lallabaa gamasii fi gamaa eebbisaa addunyaa leenca fakii namaa yaasa lubbuu laatte biyya bilisoomu guyyuu si yaadannaa sin dagannu yoomuu saba wareegamteef kan mul'attu diidaa kan gatii kee ibsu yoo dhabnellee siidaan jigne qabda laphee keenya keessaa ati dhagaarra miti seenaa gubbaa teessaa gaafa bilisoomne xaarii keessiif xaarra finfinnee gubbaatti siidaa kee ijaarra. Sagalee tokko ture sagalee dhiiga keessaa dhohi sagalee saba dhukkubsate of keessatti qabu. Sagalee goota guddaa eebbisaa addunyaati. Eebbisaa isa hafuuraan sirbu. Eebbisaa isa mallattoo sabaa fi dubbate. Eebbisaa isa aarsaa bilisummaaf wareegame. Kamsuudhaaf yaalan cal'isiisuu barbaadan haquuf shaakkisan garuu hin milkoofne. Sagaleen isaa har'a gurra keenya keessaa miti onnee keenya keessaa iyya onnee keenya keessaa tirata. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun seenaa eebbisaa addunyaa isa haqaaf falme nu daawwadhaa. Dhugaani dubbatan yoo jalqabde duuti ishee duukaa bu'a. Eebbisaa yommuu sagalee isaa ol kaasuu jalqabetti duuti isa eegaa turte. Sagaleen isaa gara samii ol beesu garaa wayyaanii fichise. Inni sirbaan hiriira kaasaa ture. Isaan immoo rasaasaan deebisan. Waraanni guddaan wayyaaniin godhe gooticha sagalee guutuu sabaatiif teessan cal'isiisu ture. Ni akkamitti haala kamiin isa cal'isiisuu danda'ure? Dhugaa sodaatanii falmataa sabaa kana ajjeesan sobaan balleessan lafa jala isa dhoksan kan caalu immoo ija ummataa onnee ummataarraa haquu fi yaaluu isaaniiti. Seenaan siyaadata eebbisaa addunyaa uummanni Oromoo qarrasii jaallata yoomsi irraanfata. Seenaan siyaadata awwaalcha gootaas dhowwatani garuu sagaleen sunni dhokataare sagaleen eebbisaa qalbii lubbuu isaanii gubdu suni akka laayyootti dhokfamtiire.
sagaleen sun ammas ni dhagahame. Dhagaa cabsaa lafa dukkanaa keessa dukkana facaasa. Garaa namaa gubaa onnee namaa dammaqsa ammas ni jiraata. Mee kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo jalqabaatiif sagalee eebbisaa yoomi kan dhageessani? Eessa turtani? Mee yaadannoo isin qabdan keessaa kommentii jalatti nuuf barreessaa. Kunoo Andope sagalee sabni hundi bara baraan hin daganne iyya haadha mucaa iyya harmee mucee haadha eebbisaa ni boossi akka lafti qalbii namaa liqimsite sun hin deebistu. Deemtee hin arginetti. Inni qaamaan ilma ishee ture. Eebbooni abjuu ishee fi abjuu sabaa ture. Ilmi koo hin duune. Ilmi koo hin duune. Ilmi koo hin duune jetti. Sagaleen isaa keessa keenya jira. Sagalee ukkaamamuu diddee dubbattu hunda keessa hafuura isaa ni argina. Isa keessa boo'icha Oromoo guutuu ni dhageenya. Isa keessa boo'icha Oromoo guutuu ni argina. Isa keessa boo'icha Oromoo guutuu ni dhageenya. Isaan awwaaluuf yaalanis siidaa isaa garuu nu keessa dhaaban. Iyyi haadhaa iyya ishee qofan turre. Iyyi ishee iyya Oromiyaati. Iyyi ishee iyya haadha goota kumaatamaadha. Harmee mucee yaa ayyoo bakka sagaleen mucaa ishee itti citaa ture sanatti sagalee ishee irraa kaate sagalee sabaa godhachuu dandeessa. Harka ol kaastee boo'icha gooticha ishee gara dhaamsa godhuutti jijjiirte. Goonni goota irraa dhalataa jedhuun. Baranaan yuunivarsiitii fixee immoo qabsootti gale malee yeroodhuma taa'ee wagii akka biyyaa taa'ee ayyaaneffate iyyuu hin argine mucaan koo yeroo inni itti ayyaaneffate iyyuu hin beeku. Lafti inni xiyyiitiin itti roobe shiroo meedaadha. Fidanii ijoo balleessuuf immoo geessanii eessatti galfuu Buraayyuu Anfoo barahaa dannii keessatti. Lafa amma Anfoo jedhamee waamaa qabaleensaa. Achitti lubbuun isaa sun darbitee. Eebbisaan shiroo meedaarraa hanga Anfoo ga'utti lubbuun keessa jira ture jechuudha. Baarree inni isaanii hin tottochaa sirba mucaa sana wajjin du'eessoo jira tokkos ture. Achitti gaa warri argee tocha'aa ture yeroo isaan buusanii deemanii deebi'anii itti dabalanii jira jettee jedhan jaarsi. Nyaanatu bira ga'uu dadhabe malee ammayyuu milikkiti waan sana namni gaafa sana bira jiru jira ammayyuu mana isaa bira ga'uu dadhabe malee. Namni gaafas argee jechuudha. Eeyyee qabatamaan namni karaa qabalee sanaa beeku keessa. Jaarsi itumaan qabsaa'uu itumaan kadhadhuu waggaa 3 baranaa eega sanuu agarsiisanii jenneedhaan irratti ayyaaneffanne. Bakkattii sanatti dhandhee Anfoodhumatti ayyaaneffannee akka gaaxaamii OMN iyyuurra nuu dhufanii
Gaafa jennee isaan hundumaa waan tokko jedhanii waan nuti hin beekamne tokko poolisii nutti fidee dura taachiiti jedhanii sassaabee poolis xaabaadhattu malee nuun jedhee maali jedhanii waaqayyo isaan eebbisuu maal akkamitti warrumti OBN kun nu dawwalanii akkasiin iyyuutu karaa dabarru argineetti gorree karaa galuu dhabne akkasii jedhanii nu dabarsan. Achumaan kan silaa poolis xaabaatti nu geessanii itti dhiisanii gara waajjira OBN itti jarri nu fudhatanii galanii sagalee nurkaa fuudhanii nu gadhiisan. Leekiraamiin nu achi dhaabnee galle achi galgala buqqisanii balleessan laficharraa. Galgaluma yeroo gallu achi dhabne. Kun kanaan hafe waggaa dhufutti immoo itti deemuun sodaa ta'e mirga nan dhabe. Amma immoo hin hafin jedheetuman gaafadhu qabalee sana gaafannaanii mee achuma dhaqaa ajiruma buraayyuu dhaqaa naan jennaan asiin an ta'uu dide ishee galee kaa. Amma garuu gaafa dabarru butanii atirii ijaaranii xinnoo jiranoo yoo waaqayyoo kenne ammoo mootummaan yoo kenneefis inni yeroon saalaannaan inuma dhaabataaf miti. Lafi sun lafumti seenaa sun maaliif akkas ta'a? Eega ta'ee utuu naayamanii waan dandeettii keenya irratti goonaa fi waan dhaloota irratti yaadatu. Eebbisaan Dhoosee sagaleen isaan banne akkuma ibidda keessaa ba'e onnee sabaa keessa naannaa irree isaa irraa dhaloota qeerroo ba'e dargaggoota gootummaa dhaalan. Eebbisaan Dhoosee sagaleen isaan banne akkuma ibidda keessaa ba'e onnee sabaa keessa naannaa irree isaa irraa dhaloota qeerroo ba'e dargaggoota gootummaa dhaalan. Isaan ani ibidda jechuun ka'an ani qeerroodha jechuutiin ka'an isa bakka rakkinaa hunda keessatti ni yaadatu. Sagaleen isaa bakka hundatti faca'eera. Hardhasi borus ni faca'a. Sirbi eebbo akka dhaala sabaatti daddara. Sagaleen isaa garaa hunda keessa ni jiraata. Sirbi isaa akka mallattoo, akka waamichaa fi akka kakuu waliin deebiteeti. Yeroo sagaleen Oromoo gabrummaatiin ukkaamte sagaleen eebbisaa akka gantummaa cabsuuf boombii ta'e. Hamilee hin irratiin boodatti neef min duuni si keessan jira bara siin jedha eebbo. Kabajamtoota daawwattoota keenya ati qeerroodha siinan jechaa jira bara. Yoo taate ani ibidda jedhii koomentii jalatti barreessi. Naarree xumura irratti eebbo hin dagan hin callifu. Isa yaadachuun of beekuudha. Isa faarsuun of ijaaruu. Eebbisaan nuuf sirbe. Amma immoo nuti sirba isaa kaayyoo isaa itti fufna. Kabajamtoota daawwattoota keenya seenaan eebbisaa gabaabumatti kana fakkaatti. Viidiyoo keenya yoo jaalattanii laayik gochuun chaanaalii keenya sagalee kitaabaa ofishaal subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessitanii isinitti dhaamanna. Mee eebbisaan isiniif maal isinitti fakkaata? Yaada keessan akka nuuf barreessitan isin gaafan isin jaalanna. Horaa bulaa kun sagalee kitaabaati.